dhugaa rabbii baay'ee na yaachisaa jira. Rakkinni hedduu keessa jira mucaan kun. Dhugumatti bar nama yaachisa. Akkam goonu wayyaree maal goona jetteeti numa? Maal goon lafti dhiyeenya wakaakaluu taatee dhaqanii achitti barbaaduu hin danda'anii. Kanaafuu namni irraa waa odeeffannullee hin jiru maaluma wayya laata. Maal qaba dura osoo adabatee nagaan karaa seeraatiin ka deemu taate kana guutuu mudatu. Iyyaa duban namni ammaa osoo bal'isee yaade jalqabu manaan baane bar. Namni manaa bahee erga rakkoo keessa seene rakkoon isaa sun nama hundaa deebi'ee nullee rakkisu jira bira kuteetiin mataa isaa bira kutee numa kanaa rakkisu jira. Anamma dhugaa rabbii darrafne yaadaan. Maal qaba amma duraan karaa seeraatiin hin deemne maal qaba osoo karaa seeraatiin deeme lubbuu isaallee hin dhabuu hiraan waan garaagaraa mudatu nagaan silaa akka tasaa yaani naamijaa wallee jee yoo yaade kun nasiiba. Kana bar wanni na yaachisee ciisicha na dhoowwe kana bar nam tokko ka'ee karaa seeraatiin nagaan biyyarraa bahe rakkinni kun hundi isarra hin ga'u rakkinni kun isan qunnamu. Jalqabuma namni akka ibaluutis sirbaan morma nama jallistii jette Oromoon. Jalqabuma osoo manaa hin bahin osoo yaadee bahe mucaan kun hadha ofiillee rakkinna keessa seenee nullee yaada keessa hin naqu. Kanaafuu maal gochuu qabname? Maal goona maal isa qofa maa ijoolleen karaa Liibiyaa qofa karaa Jabuutii jira karaa Bosaasoo jira karaa adda addaatiin deemanii namni osoo hin beekamin haalan taaniin lubbuu isaanii dhabaa jira. Kuni kaa namni tokko ka'ee wagga biyyaa bahu namni karaa seeraatiin ala bahu milkaa'uu hin danda'u eenyuyyuu taanaan. Osoo qajeelee karaa seeraatiin fixatee gaafa san biyyarraa bahe ta'e hagana yaada keessa nun naqu ture. Eenyu seenaa? Seenaa. Akkam oltan? Firfisa sii akkami? Nagaa. Taa'e. Akkami maal nama waa haasaa jiru fakkaatan maal mari'attan isaa? Akkanumatti eenyutuma haaluma jireenya ijoollee biyyarraa baatu kan haasa'u jirra. Ijoollee biyyarraa baatu tam? Warruma karaa Liibiyaa deemee baaradhu mataa kanarraa haasa'u jirra. Maaltu si yaachisee kanaaf yaaddanii kanaaf haasa'uutan maal haasa'uutan? Ka deemee ofii baaratti dhumaadhu maaltu si yaachisa inni dalagadhee deemee? Akkamitti lubbuu namaati? Kun gowwaadha yoo tokko deemee dalagatee waa argate anillee akkasuma ta'ee baaradhuma kun nama yaachisu haa dhumani yaadina waan akkanaa isaaf irraa waan jireenyi keessanii yaada yoo fayyadamu. Akkam jetta naan galle jechi kee kun? Afaan Oromoon beektu namni deemee baaratti dhumu ofiin osoo argu haa dhumuu siin jedha bara kun nama yaachisuyyuu. Wayii gara jabeenya kee ati yoomiyyuu gara jabeenya kana hin dhiistu? Gara jabeenya jette gara jabaa jechuun nama deemeetiin ufumaa karaa seeraadhaatiin deemee jiru. Labiratti waan takka wanatti hin fakkaatu namni deemeetiin baara ta'ee uummatee bakka fedhatti yoo ta'e waan takka wanatti hin fakkaatu waan takka. Guyyaa kam namaaf naatoo qabdaa beekuu hin dandeenye. Kasiin jedhu mi'aati xiqqasa si yaadu mi'atummaa. Namni biyyarraa bahee kuun baaraan kuun eessaan deemee dhumu kun biyya isaatitti wanne nyaatu hin dhabne waan hojjetu hin dhabne maaliif biyyarraa bahee dhumu? Tokkoffaa namni baratellee ka hojii qabullee biyya keessaa guutuun afaan bareedumaa mootummaa eeggata malee namni ufitti amanee ufiin hojii uummatee dalagatee hojjijjiiruu barbaadu hin jiru. Kanaafuu deemanii biyya namaa dhaqanii kan maal achi bahee bakka nagaa ga'e jedhan kun bara itti taphatanii kaan olliitanii kaan gadhiitanii akka fedhan godhanii biyya ofii keessatti dararamaa jira. Wallaalanii tun dhumaa jiran malee osoo achi dalagatanii dalagaan hin dhabamne kanaaf jettee ati qollee yaadin waan nama yaachisu hin jiru. Hunduu barinnaa biyyaa bahu akkuma sii kanatti hin argadhadhee yaadee biyyaa bahe bara kanan ragaa akka beekee biyyaa bahe hin jiru. Yaanni isaa biyyatti yoo hin argadha jedhee waan hin yaanneef achi deemee argadhadhee dhiitoo fi waan biraa argate. Yaa buleessu hatan maasonni keen dhumatu mee ati ka'ii ishaa yoo hin dhaabe dhiifaman. Mee dheebodhee bishaan wayillee na obaasaa. Bishaan dhufu jira. Bishaan wayillee jiddumaan nu kennu bishaan dhugan jedha. Taayi kaa sirraan. Ati ani. Yeroon bishaan qabbanaa? Hin qabbanaa. Ani kasiin jedhu. Silaati akkamii maatii kan kee kana quba qabdaa sirriitti. Maatii innaa jettu? Haadha mana keetii jechuufi. Maal taate? Dhugaa sitti himuuf
hedduu natti babbaa'etti waan baay'ee na deddeebitee malee sitti illee muka dhubeeta. Haa ta'u garuu akkami silaate akkami keessatti sirrimatti quba qabdaa mana kee jechuudha. Innaa mana jettu naan galle. Kan siin jedhu sii kana ni maalumatu sirraa hanqate sii kana maaltu sirraa hanqate bareedinallee taatu hin qabdaa qaama taatu akkanaa hin qabdaa namummaallee hin qabdaa amala hin qabdu waan hunda hin qabdu maaluma sirraa bade sii kana onnii maaltu sirraa bade sii kana maaltu narraa badee reena maal ta'e maal maaltu narraa badee taasi maaltu narraa badee hin jirtu barate hin jirtu akka nama hin jirree tokko maal ta'e hin jirreen hin jirtu kofuma godhattee deemte malee hin jirtu akka nama du'aatu deema du'aa hin jirtu. Maali ka obboleessa na rifachiisini maaltu maal ta'e? Waan si ani waa sitti hima waadaa naa seentaa hin himtu. Si seenaa rakkoon hin jiru maaluma manni ati na himu iddoo hin dubbattu waan akka hin himtu. Ani waan dubbadhu natti himi maaluma waadaa naa seeni sitti hima waadamaa qofa naa seeni. Si seenaa rakkoon qabu waan hima qofa na himi. Waa si jedhu hin himtu hin dubbattu hin dubbadhu waadaadha hin dubbadhu. Hayyee sirriitti na dhaggeeffadhu. Jaartiin tantee jaartiin tantee sagaagalummaa eegaltee jirti. Jaartiin ta'e? Jaartiin ta'e. Jaartiin maan teetumu? Tabiraa qabdaa jaartii ati? Jaartiin ta'e? Jaartii ta'e tabiraa hin qabdaati jaartii. Garuu waan siin jedhu akka hin dubbanne isin akka obboleessaan na beeyti akka ati hin dubbanne sitti hime waan kana garuu amaanaa akka hin dubbanne akkuma dhageettu sitti hime. Jaartiin ta'e naan jette isa? Tabiraati de. Jaartii miti yemu? Kun waan nama yaachisuu miti. Osoo si jaalatte osoo jaalala kee qabaatte deemtee dhiira biraatti olii gadi deemtee kanan dalagu. Asuma kaay. Taa'irtanii? Shaayii dhugaa kan? Shaayii buusii meen deebi'a shaayii buusii. Maa fuula gurguraa gabbaa yaasir? Maal ta'e isa maal fuula gurguraa gabbaa? Dhiisni waan isaa. Maal? Isa moo? Dhiis waan isaa. Maal ta'e? Waan inni amma natti haasayeetini sa'aa lama guutuu dhufee gurruma kanaanuu dhaga'uu sodaadhu inni haasa'u sanu safuu. Maal jechuudha? Waan inni haasaye safuudha akkamitti maal? Hayi! Ati jaartii isaati garuu jaartii isaati seerumaan wal jaalattanii waliin jiraatan. Jaartuma isaa tokko eetu mooti. Dhiisime ati miskiina garaana nyaatta garuu miskiina namni akka keetiin jiru. Ati tun qoomee ni maaltu sirraa badisiisan ni maaltu sirraa dhaabatan qabda waan hunda qabda bareedduu akkanaa tan diimina yoo taate kun araba fakkaata. Maaluma sirraa soita isaati maal taate? maaltu sirraa bade yeroo inni ka'e akkana godhe kaatee fidda yoo inni shaayii dhaabe jedhu kaatee dhaabdee fidda uffata dhiqi uffata isaa dhiitee qulqulleeffateetuma bobboonee tolfateetumaan deema. Mee maaltu sirraa badiisuma kana? Maaluma soitaati? Garuu miskiina duwwaa. Maali rabbii jee Ati garaana nyaatte garaana nyaatte. Maaltu jira natti himi? Sii fi inni walirraa hin deemtan walirraa. Ati nama gaariidha. Waan hunda jaartii akkanaa barannan jaartii akkanaa amma hin argatu jaartii akkanaa. Ati jaartii gaariidha. Dhugaa rabbi natti himi waan jiru natti himi maal taate maal adoosita? Laala sitti ni himi. Natti himi malee. Sitti ni himi. Hin dubbattu waree sitti himaa hin dubbattu. Hin dubbatuuti natti himi ni yaada ga'u. Wanta kan himtu. Hin himu. Maaltu natti himi? Waan inni naan jedhe ani si jaalatu. Ana moo? Si manna jaalate si manna fedha malee manuma keessa waa dalaytuuf manuma teetti malee ani hin barbaadu jaartumaa fi itti nyaatamu. Inni naan jiru ati jaalalleetii yaati maarreetii yaati hunduu kijibaa? Si kijibaa akka isin jedhamu moo? Kijibaa? Si kijibaa. Inni amma biraa alaa qopheeffatee qabaate bowwittiidha. Ana mana dhiisee?
yoo guddate torbaan lama booda fuudhuuf deema. Ati garuu haariin akka haariin sirraa mul'anne nama waa gootu qabduuti. Garuu inni akka jaartii osoo hin taane jira miiree akka nama dalaytu mana keessa kophee isaa fa'aa. Maal goote jaa maal isaaf hir'ise maal isarraa hanqise? Si argate kaa gowwaa. Waani bahaa godhu. Lakkaa'inni taphachaa jiru na Garuu ati dubbatiin isatti ni millaa. Anaaf isa wallolchisiifta isatti ni millaa. Ufuma keeti waan si baasu argiteemi? Waan si baasu ufuma keetii maladhu idanuma akkaataa si baasu situ beekasan maladhu malee garuu isatti himi. Ankan isa amanee isarreef kaa'ee waa hunda jaarsee kiyya abbaa mana kiyyaatiin jaalala dhugaa naa qabajee isa abdadhee waa hundaan akkanatti isarreef gadhiisee jira dunni akkana na godhe jechuudha. Wanni jiru kanumaati. Ani garuu shaayillee dhugaman deeman ariifadhaati. Uumaa miti. Wanni jiru kanumaati. Uumaa miti. Garaa si haa bultu. Ati galatoomii waan hin jedhe. Jabaadhu kanuma wanni jirtu dhugaan jirtu garuu dhugaan jirtu tanuma. Jabaadhu garuu amaanaa isatti hin dubbatin isatti hin himin. Deemi mee ati nu baguma natti himtee ho'i bagaan itti harkee deemu. Maali kaa firfisoo keessa kutu? Deemi ka. Meeqa ijjetii afoo ka'ii mana laaltaa miti ka'ii? Anumaanuu ka'inaan jetta? Duruu beeke. Ka'ii deem. Si beeke maa duraanuu si beeke. Tanuma qopheeffatte san ka dhageemi tanuma qopheeffatte san bira galta. Amma deeminarraa mee dhaga'ee wanni ka'umti garaana jira deem. Feetu meeshaa keellee guuradhu amma ranarraa baafadhu. Anillee dhaga'ee jira kaayi. Tanuma qopheeffatte san ka argiteemi achuma galta. Argaa kee amma booda ijjetii harkuun barbaaduun baadi ijjetii ija dura. Guutuudha dhalaas yoo barbaade bakka hunda guutuudha. Narraa deem sa'aatii ammaa kanarraa. Hin danda'u mataan si wajjin na bawwazamu. Anatu isa fadaare. Akkasitti darsa kee guuradhu kuti. Rabbi sin deebisini kuti. Hello. Akkami yaachino nagaa? Ai naguma qaba lakki xiqqoo aariyoo itti na jira. Jaartiin illee akkana wallolleetiin aartee uffata isheetis guurattee kuttee sanumaaf malee lakki naguma qaba. Aariin kanarraa beekamu sanuma laa. Waan biraa nagaa qaba. Manaan aariyee rakkoon qabu eega manaa si aaree koottu bakka gaafa dura waliin isa wajjin dhuftanii san mana san koottu manuma jira kophaa kee koottu kalaas. Hayyee koottu. Yalla. Seenaa eenyu? Ana bar. Koottu taa'e. Akkam. Taa'e. Manaan aaree jettaasaa? Inni duraanuu tolfatee jira dhiisi. Taa'e. Ka waan barbaadu argatee miree kun. Tolfatee jira siin jedhee dura sitti himee akkuma sitti hime san inni. Tolfatee jira duraanuu waan hundi qopheeffatee. Bayinarraa siin jedhee maal dhaga'e? Baay'ee irraa hareega maa yaada isaa guuttachuufi. Ati itti himtee waan siin jedhe? Itti kanamnee maalitti hima? Akkami beekare? Isan beeka. Dhiisii firraa maal gootaa miti.
Ilaariin kaadhis akkanuma bara. Homaa miti inni waan tolfatee bakka qopheeffatee bakka nasi godhe. Hai akkamittiin aarri naan jette reete osoon abdii kana guutuu isarra kaadeen inni irratti akkana na irratti taphachuun isaa nama Maal isa abdatta kun wayii ka abdatan ta'e kun ka abdatanii miti. Nama dhabaa nama aarsa. Hin abdatiin kana maal abdatta kun ka abdatanii miti. Homaa miti ilaariin. Kijibaa namaati sobaa. Isi anas si jiraadhis yaadii waan akkasii isi takkallee yaadii ilaariin ofirraa balleessa yaarii. Homaa rakkoo hin qabu. Maali ka abbaa adda ulaallee banama dhiiste?